Dhagaadhaan dhahaa turte saniitu dho'eet ijoollee irratti miidhaa geessisee kan jedhamu odeeffannoo dhageenye bakka san yeroo deemnus dhagaa irratti wanta dhahamee fi ijoolleen achi irratti balaan isaan irra ga'e kana arguu dandeenya jechuudha. Ijoolleen sun immoo umurii isaanii 8 hanga 10 ta'a tilmaaman jechuudha. Waan san keessa akka ogguun itti gaafannu amartii fa'aa baasuu fi wanti kun nama miidhuu waan as keessa jiru maali jedhaniiti taphaaf waan achi keessa jiru beekuudhaaf jecha taphaaf dhagaadhaan yeroo dhadhahaniiti irratti dhohee lubbuun nama lama badee miidhaan cimaa nama 3 irra ga'eera namni tokko immoo miidhaa salphaan irra ga'eera jechuudha. Daa'imman balaa kanarraa lubbuun isaanii hafee dubbisnes dhagaadhaan osoo rukutaa jiranuu itti dhoohuun balaan kun dhaqqabu dubbatu. Waan keessa jiru laalajee tumee diimattee itti dhoote. Hawaasni aanichaas balaa ga'e kanarraa hubannoo argatanii daa'imman isaanii kan gorsanii fi kan kunuunsan ta'uu himaniiru. Dabarte tana hafteerra balala jechuudha. Ilmaan gorsuu hawaasa gorsuu ilmaan waan lafaa fuutan nu garsiiftan malee hin cafaqinaa jedhanii ilmaan barsiisuudha wanni guddaan. Daayiriktarri qajeelcha poolisii godina Harargee Lixaa Koomaandar Kaasaayee Nagaash miidhaan maatii deemee kan hawaasa bal'aa waan ta'uuf kanarraa barachuun hawaasni of eeggannoo godhuu akka qabu dhaamani. Isa mi'eessoo irratti qaqqabe kanas raayis muuxannoo fudhatee mana isaa keessattis wanna maatii isaati irratti miidhaa geessisuu danda'u kan maatii kun deemee kan hawaasa bal'aatti ta'a waan ta'eef isa kanarrattis of eeggannoo cimaan godhamee hojii nageenyaa kana cinaa akka dhaabbachuu danda'an ergaa godhamuu barbaada. Manni murtii aanaa Honqolloo Waabee himatamtoota yakka butii raawwatan hidhaa cimaan adabuusaa poolisiin aanichaa beeksise. Gabaasa Gosaa Amaaniif Mahammad Kadir. Godina Arsii aanaa Honqolloo Waabeetti himatamtoonni Kaasoo Mokuram, Katamaa Asheetuu fi Katamaa Damisee jedhaman yakka butaa